qoricha kana fudhachuun ni sileeti. Daabeera bar amalu manatti ta'etu mal. Meelu andaa'ima akka fudhannu barbaada bar. Laaqana wajjin nyaannu sinaffeera. Tole seneeka. Nagaan naa ture bareedaa ko. Midhaan jirtu moo? Saaboo deemti. Maalinni nagumaa fi midhaan hojii ishee irratti qoosaan beektu. Ayyan. Akkan si qonxootuun barbaadda? Lammata baabbaa jettee akkana waamne. Baabbaa kee immoo armee kee gaafadhu si taa'imtu. Nuti miira keenya ifaanoo dubbanne nutti hin tolu malee dubbii keenya irratti uftoomina kee baay'een jaaladha. Bitta. Ilaalika. Iftoomina kee jaaladhee jette. Sanbata dura akka sanbata guddaa akka kan ati yommuu boboqottaan talako. Rakkoon qabu waan jechuudha. Ani maalin jedha gatii kee rabba baasu maleessa. Kana wayyaa amma kana miicite laaqana yeroo kan yeroo makam qopheessite. Sa'aatii 12 Meeqa? Siinaan laaqanaaf hin dhufu har'a. Har'a ijoollee riyaa koo wajjin laaqana nyaadhaa jedhe. Tole egaa kottaa. Waanuma magaalaa kana bari nama ajaa'iba bari. Otoo akka baadiyyaati ilmi dhiiraa jaarsa ergee otoo intalan fuudhine hin naqu. Har'as waan miiqa hojjechu. Maaluma ta'a waaqayyo cubbuuma kee kana ilaalee abidduma mataa keetti naqeeyyoo si ajjeesa. Maalis godheen waan as godhe natti hime si jaallachuu koo siif amanamuu koo sirratti dhiira biraa beekuu baachuu kooti kun. Yakkadhaa kun natti hime. Bagana gaafatan. Bagana gaafatan. Nuti hawaasa oomishu keessaa kan baane jijjiirama guddaafis kan onnanne. Kaleessarra dhaabbannee egeree keenya kan aggaamne boruu keenya dhugoomsuudhaaf har'a tattaaffachuu irratti kan argamu. Fiixee milkaa'ina keenyaa ga'uudhaafis boqonnaa kan hin beekne. Jaalalaan walii yaannee waliin cimnee kan dhaabbanne qonnaan bulaa keenyaaf utubaa dinagdee ta'uudhaan daandii milkaa'ina irra deemne kunoo jabaanni har'a geenye. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan onnate. Bagana gaafatan. Maali deh? Ciao, wajar tu kulis. Mata, di sana kulis mana? Mana negara? Di kamar kismarinya. Sinan, fraud jara. Sinan. Melala. Nora, sal. Allora, sì, allora. Kan mo sing nang juga. Ya tumar semua bidang suami ni. Mearra si lalama. Tole bari ko si. Si bata. Alla si lalama. Ini mo kan hojjechuudhaaf. Dadda figaa.
Biiloo akkami mucaa kana fakkaatu eessa argatte? Baay'ee bareedamni. Baay'ee bakkeensaa simboo qabeessa mucaati. Amala isaas ni jaalatta yoo barte. Egaa gara fuulduraatti ilaallaka. Baay'ee galatooma. Biloonis baay'ee mucaa bareedduudha. Biloo, akkam jirta? Maal tureemi? Naguma caaltu. Akkam jirta? Naguma akkam bareedaa maaloo? Eessaa argatte loogaa kana nama luqqiste rabbiifu. Galatooma. Akkam? Kabaddaa kana. Firoo, asoosisi. Tole. Meelu, akkam jaalattee ni jirta? Eeyyee nama gaarii fakkaata. Firaa'ol waan jaallattisti fakkaata. Natti fakkaata. Siif afachi dursaan sii dhadhamaani. Jaalatta nyaata qommaa. Waa Jaala miti garuu daala. nyaata baay'ee mi'aawa. Hangarraatti garuu nyaata akkana mi'aawu nyaattee beektaati. Nyaata akkasii dhabeetan kanan akkas ta'e. Maal qaba soo yeroo hunda dhuftee naa hojjette akkuma akkanatti. keen ta'uuti jalqaba sumaa. Kottu mee? Ani kan jedhu siif yeroo mana keessa naa robsistan sana liqaa baankii irraa fudhatanitti miti. Inni sun yaadameeru ture. Qarshii 200 kaartaa manaa qabsiisneef kan nuti geeffame. Garuu mindaadhaan liqaa manaa kaffaluun hin ulfaatu. Lakki obboleettiin koo koomishinii bareedaa waan argattu ishuma kaffalaa ture. Ana akkana kaffalchiistee hin beektu. Ani kan jedhu garuu amma baay'ee sun hafama. Yoo baay'eetti qarshii 80,000 nurratti hafa. Sanummoo hojjennee kaffalla. Maaliif na gaafatte garuu? Anillee duroo obboleettii kee waliin ol gargaartan kaffaltu. Amma yoo qofa taatu akka rakkanne jedheetiin bareeddu. Tole akkam reeti? Jira Firaa'ol waa'ee kee biloon yeroo hundumaa natti haasofti. Eeyyani biiluu natu guddise. Baay'ee anis waa'ee ishee haasa'in qofa. Hedduun jaalladhaan. Dhugaadha biloon mucaa gaariidha. Jiruuf jireenya akkam ree? Gaariidha. Maalidha hojiin kee maal hojjetta? Nuun hojii dhuunfaa hojjenna. Akkasii baay'ee gaarii. Kan hojjennu. Laaqanaaf oolan. Tole. Ani seuraa waa'ee isaa yaadeen beeku yaadadheen hin beeku. Obboleettiin koos waa'ee isaa yaaddeen jetteetti. Immoo na bilkoofna xiqqaadha. Haa ta'u akkas taanaan gaariidha. Kottu
Ana nage. Shiruma bareedu. Tole na jirika. Nge beektamni jire. Ayis miti. Anuu natti mi'aa'ee baay'ee nyaadhe nagaa. Nyaatu kanuma nyaata? Galatoon bareedu. Nyaata bareedaa na nyaachisteerra. Tole geettee abiyasi jedhee. Siif. Maali? Taa'ime. Nyaadhaa malee. Nyaadhaa. Gurshaan jaallattu. Nama gursuu baay'ee jaallatan. Nyaadhu malee. Nama gursuulee baay'ee jaalladhu garuu. Anumaaf jetteetu. Baay'ee mi'aa. Mati? Nyaadhaa sirriitti nyaadhaa. Keessumaa hin tole sirriitti nyaadha. Meeru nyaatu? Nagaa. Maani nyaadhu malee? Nyaadhutti nagaa nan quufee. Tole nyaadhaa siman. Nyaachaa nyaadhu. Kanan jedhu sinan. Biloo faana akkamitti wal bartan? Dhugaa dubbachuuf anis biloon akkaataan nutti tolu bar baay'ee mudannoo ajaa'ibaati. Yeroo tokko osoo inni riyyaa koffee nan bukkee deemu korojoon kun harkaatamii jedhee isinitti hin himnee? Bortaa kee siifla. Abar. Of eeggatu malee naannoo kana jiraatamu. Dhiisi. Ati yeroo muraasa hidhanii gadhiisu. Maaloo dhiifama naa godhu. Dhiifa. Maal fakkaataan jedhaman? Maali kun? Naannoo kana yeroo dhuftu of eeggadhu. Tole. Naannoon kun baay'ee gaarii miti. Tole baay'ee galatoomeeti. As jiraattamoo? Lakki riyyaan kiyya bukkee dhufeenas. Dhugaamoo? Dhugaa. Galatillee egaa kiisii guutaare. Yoo yeroo biraaf waan rakkisu jiraate naa bilbila ol jijjiirru. Rakkoon qabu kanaan naa bilbil. Okay. Bilbila keeti? Galatoo. Galatoomi. Homaa miti. Galatoomi. Jee. Ulfaadha. Naan bilbil. Kanaafuu wal beekumsi keessan gootummaadhaan jalqabe ka. Yeroo tokko hojii waaqayyoo baay'ee nama ajaa'iba. Akkatti namni ol barus nama dhibu. Aniif biloon akkanumitti ol barree mudannoo ajaa'ibaati. Waaw, mudannoo ajaa'ibaati. Baay'ee gaariidha. Waan hundumaaf iyyuu biloon nama fayyaalettidha. Adaraa kee sirriitti qabi. Biloo kanatti jaallattu caalaattan ishee jaalladha. Ani biloo argachuu kootiif dhugaa dubbachuuf baay'ee nama carraqaa. Lakki ana carraqa beekti. Nama si fakkaatu argachuu kooti. Wal faarfachuuf hin gargaarre xiqqoo. Biloo kanatti jaallattu caalaattan ishee jaalladha. Ani biloo argachuu kootiif dhugaa dubbachuuf baay'ee nama carraqaa. Lakki ana carraqa beekti. Nama si fakkaatu argachuu kooti. Wal faarfachuuf hin gargaarre xiqqoo. Ismalee meeluko akkasin jedhamu. Jechuun eenyuma wal baranidhe. Nuti bari yeroo gabaabaa keessatti fuudhaaf heerumaaf kan geenye. Yeroo tokko immoo waaqayyo nama siif jedhi siif kennuu isaati wanti guddaan. Firaa dhugaa keeti. Ani biloon yeroo muraasa gidduu tola barru malee akka nama waggaa dheeraa walii wajjin jiraate. Anis siinaniin akka nama yeroo dheeraadhaaf sabiita. Tole.
Singa amma nama wattanitu. Anis jarraa gaariin saniif hawa. Galatoome. Nyaadhaa. Liqaa yeroo darbe baankii irraa liqeeffattanii mana keessanii haaromsistan sana ani sammuu miikootii amma ta'e sin gargaaruu barbaade. Isheen sun qarshii kuma furtamaa. Oomiyaan sarkaan fuudhata asuma akka wayii bira akkana sitti miira bada. Maal obsitu? Hojii wayii hojjettee koomishinii argadde. Waan guddaa miti akkanatti tole narkaaf bareeddu tole naa jedhe. Ati na jira. Gammachuun kee gammachuun kooti yeroo hundi. Har'a dafee gara manaa kana deemu qabu. Akkasumaan ta'u har'a na waliin dhiisistee deemu qabu. Xoobii koo adaadhaan ni bira jirti. Akkana jalaan bukoofne dhee qofaa isheeti. Akkasii adaadoon keessa hin bira jiru? Gidduu kana na bira jirti. Akka ittiin gammadee jirtu argite. Tole akkas taanaan sin geggeessa. Sinani nu manaaf godhe. Tasa ta'e moo ta'ee jedhee godhe laata? Ta'u karoora koo as ga'e na jalaan balleessitu siinaan sittan agarsiisa siin godha eenyu akkan ta'e hin barre. Meelo maal nyaataa ta'e irra sirriin jirtu? Qomitaan na dhukkubatu. Maal sila nagaan turre? Yeroo tokko bakka sana dhukkuba beektaa? Wayinan qabduun garuu qoricha si fidure? Lakki takkatti ilaalee liqimsuu na wayya. Kanan sin jedhu. Siniin akkamitti ilaalte? Guyyaa tokkotti nama beekuun ni ulfaata. Inni dhugaa keeti. Garuu nama gaarii fakkaata. Sana irratti immoo lamaan isaanii yommuu gammadoodha. Ni garuu biloon fayyaaletti waan taateef akka inni ittiin fayyadamne shakka. Meeloo akkamitti akkas jetta? Waan gaarii hawwuuf wayyu? Sinaniin yemmuu ilaalu nama badaa natti hin fakkaatu. Ani garuu jaalladheen hin jira. Inni guddaan gammachuu biluuti. Sirrii jette. Wanti guddaan biluun gammadduu ta'uu isheeti. Waan du'aa fi bishaan isii fide. Qosti fura. Ati deemesti barfata. Rakkoon qabu warri taaksii tokko qofa waan ta'eef naga qaba. Kee tooraan raftee moo? Eeyyee rafteetti. Intala koo ciree kee nyaadhuuti deemi. Rakkoon qabu warri kutaa kootti nyaadha. Wayyaa? Eeyyee.
Kana siin jedhu. Oh, pausa. Ilaalame kana. Gabaasa gaariidha. Oduu maafti mallatteessi. Jalqaba ilaali jedhetan. Akkamii garuu? Baay'ee gaariidha. Mee sirriitti ilaaleetan bilbilaafi. Har'a asuma turte moo hojii si baastu jira? Ammallee asuman jira. Sa'aatii booddee naannoo sa'aatii 8 eejantoota chaayinaa tokko beellamee jira. Isaan bira deemuun konaaf. Akkam ture garuu guyyaan sanbataa? Oo, baay'ee gaarii ture. Guyyaa guutuu waa'ee biiluu fi riyaashaa isaa ture. Intala kana diinuma godhattee mana kanatti. Maal ta'a ija gaariidha yoo ilaalte? Kuyyoo jibban eessatti galaafetteeti yaadu. Lakkii siinaan siin jedheera. Arme waan asitti himne tokko sitti himne miti. Waaw! Kaleessa mana hiriyaa kooti deemee maatii ishee wajjin wal barsiiste. Akkamitti ilaaltee soddaa keenya? Dhugaa dubbachuudhaaf an hedduun jaalladhee ni jira. Meeluun hanga waan jaalladhee natti hin fakkaatu. Isheen immoo maali? Tarii biiluun nama fayyaadetti waan taateef akka hin miidhamne sodaattee natti fakkaata. Baay'ee dhugaa isheeti bara. Nama takkaatti hamaadhas gaariidhas jechuun hin ulfaatu. Maatii akkam namatti tolan sitti fakkaata. Waaw! Baay'ee yeroo gaarii dabarsi. Baay'ee gammadaadha. Argitee? Waan ati dubbatte dhageesseetu cireesseetu nyaatin afaan duwwaa deemte mucaan. Dhageessee dhaga'uu baatte argitee arguu baatte maal ni dhibu? Siinan. Sitti meeraan garuu ofii qalbii keetti jirta moo akkam? Dhuftu moo isheen? Har'a adda ishee arguu deemtee jirti. Guyyaa hojiitti immoo? Eeyyeen kaleessa arguu ni barbaadde turte garuu mijanneef. Firu maalumaafuu yeroo gabaabaatti waan ta'e odeessuun hin qabaanne. Okay. Mee dhuma torbee kana wal argine haasofnuudhaaf yaalla. Haa ta'u. Ilaali xumuriitu naa bulbuli. Tole. Jedhu. Guyyaa gaarii. Tole nagaan. Mee maal argatte? Gammachuu kee yoo ta'e na gammachiisa. Garuu intala semee ilaalaa sanatti araaramte akkan taane. Ilaalaa mijaa'u. Bilisee jedhamti. Akkam nama gaariisti fakkaatti. Ati silaa waan dhabdu yoomimmoo wal barte. Waan fedhe yoo taate garuu mooneetiin kan qixxaatu hin jiru. Itti yaadin siin jedhaa. Dhiisi armee waa'ee mooneet gaafa bilisee argitu ofii isheen yoo mana kana dhiistee godhi. Mee samma sadiisiiti. Ilaa siinaan. Of eeggachaa sirbaa warri keenyaa jette dhanantuuti. Of eeggadhu. Callistee kallattii tokko ilaalin. Bitaattis mirgattis akkas garaggalaa ilaalaa deemu. Malee si taanaana namaaltu na dhibe. Mee harmee sadiisiiti buna kee mi'aa kana danfisiiti. Na buusi, na heebbisi, karaa koraana buusi. Hojiin deemaa jira. Ilma koo gammachuun koo gammachuu keeti. Waanuma fedheefiyyuu deemsa kee bitaattis mirgattis ilaalaa deemu. Miira qofaan hin oofame. Dhageesse? Tole.
An kana namun tasuma kana wanta na amansiisu hin jiru tokko kun dubbiin kun. Kunoo adaadu. Karoora koo aarsaa meeqatti kaffalee na jalaa balleessuu dhufe Siinaan. Mee kana maal godhu? Tariitii akka tasaa yoo ta'e oo. Tasa miti adaadu. Wanti tasaa hidhamu hin jiru. Ta'ee jedhee godhe. Gogaa saalaaf sifatee na jalaa balleessuufi kun. Mee ammati maal gochuu yaaddere? Nattaasa'uu qaba. Kunoo erga ganamaan bilbilaaf hin kaasu bilbila. Kunoo hin kaasu ammas. Ani moon dhiisu. Kennu. Mee yaadime dubbii kana. Akkanatti aariitiin xiiqii qabattee deemee mucaa kana. Adaado. Harka maradhu taayitii ilaali naan jettaa? Akkas jechuu koo. Maal jechuudha ree? Tasgabbaa'ii dhaabbadhu dubbii ilaali. Ifaajii kanaan dura fiddee asiin geesse kanaaf jecha aarii isaadhaaf sirkaa bada maal taateeti? Hello? Siinaan maaliif bilbilaan kaastu? Daadamool. Handhuura magaalaa Adaamaa irratti simboo guutuun fedhii keessan hunda guutuuf kan dhaabbate yeroo keessan qusachuuf dadhabbiin mallee hambisuuf Daadamool. Galma walga'iif walta'ii hammayyaawaa. Kutaalee ciisichaa dhuunfaa fi maatii. Reestooraantii, hoteelaa fi kaaffee, mana daabboo ammayyaa, tajaajila baankii, buutikoota, mana maxxansaa fi meeshaalee kennaa, manneen suuraa fi kophee dhannoowwan ispoortii, elektirooniksii fi isteeshinarii, koompiyuutaraa fi aksesarii, moobaayilotaa fi suphaa, golawwan miidhaginaa, golgaa fi minxaafii. Kosmootiksii, sa'aatii fi xiyyoo ijaa. Daadamool yoo geessan bakkuma tokkotti bakka hunda geessan. Hoteela Qiddusti Mangashaa Daadamool. Hundi keenya abjuu jireenyaa milkeessuu feenuu qabna. Garuu gufuuwwan garaagaraa akka nuti abjuu keenya milkeessineef danqaa nuti ta'etu jira. Hanqina yeroo fageenya. Haala hojii mijachuu dhabuun ni mul'ata. Barnootaan of jijjiirree bakka yaadnu akka hin geenyeef wantooti nu taasisan hedduu. Yoomi laata? Anoo digirii koo lammaffaa hojjedhee abjuu koo kanan dhugoomsu. Hin gaddinaa. Fedhii keessan hubatee rakkoo keessan baree kolleejjiin teeknooloojii Ameerikaa furmaata isinii fidee dhufeera. Digirii lammaffaa biizines administreeshinii, liidarshiip, piroojeekti maanaajimentiidhaan bakka jiraattanitti karaa onlaayinii barachuu akka dandeessan yoo isiniif beeksifnu gammachuu guddaadhaan. Bilbila harka keessaniif koompiyuutarii keessan fayyadamuun bakka jiraattan teessanii gatii madaalawaan ni argattu. Kanaafis beekamtii arganneerra. Finfinnee 4 kiiloo irraan gadee hoteela tuuristii yookaan weebsaayitii keenyaan galmaa'uu dandeessu. Kolleejjii Teeknooloojii Ameerikaa. Hello? Siinaan maaliif bilbilaan kaastu? Maaliif bilbiltadhee si gaafachuun kana irra ture ana natti fakkaata. Ciraa ati anaan akkasitti haasofsiistaa? Ati maa eenyu waan taateef? Ilaala mata bilbila kootu bilbiltee nan jeeqin please. Hojii koon hojjedha.
bilisee jaallattee osoo hin ta'in anaannatti taphachuu fi kanatti isheetti siqxe. Ammaaf ammatti hariiroo ishee faana uumaa jirtu kana dhaabi. Ta'uu baannaan immoo beekta. Biloon bilbilaa waan jirtuuf dhiifama naaf godhe. Naa cufi bilbila kana. Adaadu. Maalo. Nandaaqa kan lafa inni hojjetu. Maal jechuu keeti? Nandaaqa. Maal ta'uu keeti? Deemeen lafa inni hojjetutti dubbisa. Baay'ee si yaadeera Bilu. Anis baay'een si yaadee jira. Harrooli nagarru? Walagarra yeroon hojiidhaa ba'u. Maaliif akka ta'e hin beeku. Yeroon taa'ee yaadu waaqayyo maaliif akka ni carraa akka kanaa naaf kenna. Mucaan yeroo darbee boorsaa hattuu harkaan buuseeftiin jedhe sana yaadatta miti. Nan yaadadha. Ishee wajjin jaalala keessa galte. Tarii harmee jaalallee haaraa qabaachuun isaa sun dhugaadha ta'a. Kanaafidha kan inni akkas dukkaneeffataa jiru.